Yoseefiin dabarsanii qofaasaa kennan. Namoota ijaan ilaalanitti inni qofaasaati. Namoota ijaan ilaalanitti inni dabarfamee garbummaatti hidhamee kennameera. Akka hoolaatti feetoo olitti hidhanii harka isaa gotatanii sokkaniiru taasaan horiidhaan bitatamaan ta'e. Dabarsanii dhaqanii biyya Gibxitti mootii Gibxitti tun ta'in hojjetaa mootii Gibxitti gurgurata. Hojjetaan mootii Gibxii kun yookaan itti gaafatama warra eegdotaa kan ture Phaaxifoor hin bitate. Phaaxifooraan hin bitate. Hallelujah. Amen. Yoosef qofaasaan ture. Amen. Dubbiin Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo dhugaan akka jedhutti inni qofaasaan ture. Maal jira? Waaqayyo isaa wajjin ture maqaa Waaqayyoo hin galateeffamu. Amen. Mana Phaaxifoor yeroo bitame Waaqayyo isaa wajjin ture. Hojiin harka isaatiin wal qixxaataaf ture jedha. Amen. Phaaxifoor erga bitatee booda manni isaa erga Yoosefiin mana isaa fidee booda manni isaaf alli isaa hin eebbifame. Maaliif? Waaqayyotu isaa wajjin jira Yoosefii wajjin. Kanaatiif manni namichaa nama ormaa namni Waaqayyoon waaqessine kunillee Waaqayyoon hin beekne kunillee nama Waaqayyoo irraa kan manni isaa alli isaa eebbifame. Amen. Waaqayyo isaa wajjin jira. Hallelujah. Achi biyya Kanaanitti maaltu odeeffamaa jira? Du'eera Yoosefii hin jiru. Isdaan waa'ee Yoosef hin jiru abjichis hafeera. Kanaaf nagaatti jiraanna jedhu jedhanii odeessu achi. Abbaan isaa gaddarree. Hallelujah. Waaqayyo isaa wajjin jira. Amen. Hallelujah. Waaqayyo garuu wanta dinqisiisaa hojjechaa jira Yoosefiin mana ormaa keessatti eebbaan guutaa jira. Kanarraan kan ka'e namichi waan hundumaa dabarsee akka isaatti kennee. Amen. Wanta qabu hundumaa wanta tokko hin beeku. Wanta galu wanta bahu hin beeku. Maal malee waan nyaatu duwwaa beeka namichi jedha. Qulqulluun. Hin amane dabarsee itti kenne. Dabarsee waan inni itti kenneef namichi waan qabu hundumaa dabarsee yeroo itti kennu Yoosef immoo maal ta'e hin amaname maqaa Waaqayyoon galateeffamee. Amen. Wanta isa harka jiru kana hundumaatti amanamaa ta'e mana namichaa irratti amanamaa ta'e jireenya isaa keessatti amanamaa ta'e. Haala inni irra jiru keessatti feetu al tokko tokko waan hamaan amma kun wanti kun ammi kun irra yeroo ga'u sodaa Waaqayyoo dhiisee feetu waan hin taane keessa galuu danda'a ture namni kun. Garuu inni amma sanatti Waaqayyoon hin sodaata ture maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Gara boqonnaa 42tti gara boodaatti illee yeroo inni waa'ee sodaa Waaqayyoo dubbatu Waaqayyoon nan sodaadha yeroo inni jedhu hin argina Yoosefiin gara boodaatti. Asitti amanamee jira ture. Seexanni inni duraan karaa obboloota isaatii isa lolaa ture. Buullatti isa darbachiise. Dabarsee asiin isa geessise. Amma immoo karaa haadha manaa isa garbummaatti isa bitatee isa loluutti qaba. Ulfina Waaqayyootu irra jira maqaa Waaqayyoon galateeffamee haa ta'u. Gaarummaa Waaqayyootu feevarii Waaqayyootu isaa wajjin jira. Feevarii Waaqayyoo kana gaafa argitu seexanni hin dandeessu. Seexanni ofii ulfina irraa waan gufteef ulfina ijoollee Waaqayyoon jaallatti. Ijoollee Waaqayyoo gaafa ulfinaan guutaman ulfina ijoollee Waaqayyoo arguu hin dandeessu. Seexanni kanaan maal gooti ofii akkuma guftee kuffisuu barbaade. Continuously ijoollee Waaqayyoo ulfina irraa kuffisuudhaatiif fiddi seexan. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u Yoosef Waaqayyo isaa wajjin jira ture. Amen. Seexanni hin dandeenye. Yes. Haati manaan namicha kanaa gaafa namichi manaa deemu durumaa kan yeroo baay'eedhaaf yaalteedha akka inni ulfina irraa kufuuf salphisuudhaaf yaalii gooti turte. Akka inni ishee wajjin ejju fedha foon isheetii guuttachuudhaaf isa baay'ee qoraa turteetti jireenya isaa keessatti ammannachi ture. Inni garuu hin dide. Inni garuu hin amaname maqaa Waaqayyoon galateeffame haa ta'u. Hin ta'u jedha. Gaaf tokko fuchaa argatte yeroo inni abbaan manaa mana hin jirretti inni garuu
wayyaa isaatti gadhiisee baqate. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Lafa jiranitti amanamu. Haalli hin fakkaatin. Abjuu sii kenname mul'ati sii kenname amma iddoo ga'utti amanamuun gaariidha. Yes. Hin amaname. Kanaatiif next stepin seexanaa maal ta'u turre ture sobaan isa yakku. Kanaatiif sobaan yakkite Yoseefin. Abbaan manaa gaafa deebi'u. Gooftaan Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 8 keessatti seexanni maal godhe? Abbaa sobaati jedha. Abbaa sobaati. Kanaaf yeroo sobu isa garaa isaa keessaa dubbateedha seexan. Dubartiin kun gaafa isa yakkuu barbaaddu soba abbaa manaatti himuutu ishee irra jira. Isa gooftaa ta'eef yookaan immoo isa horiidhaan bite. Gooftaan Yoseef Waaqayyo Waaqa jiraataa. Ameen. Garuu kan horiidhaan bitatee jiru yoo dha'a ati faara. Kanaatiif soba sana isatti himuutu ishee irra jira ture. Itti himte soba. Soba kana immoo akkamitti jalqabde? Dhugaa fakkeessuudhaan jalqabde. Ilaa akkasitti. Garbichi Ibrichi innati nutti fidde anatti taphachuudhaaf anatti ol gale. Ilaa akkaataa isheetti jalqabde. Garbichi dhuguma horiidhaan bitatee Ibrichi dhuguma nama Ibruuti Ibricha. Inni ati anatti fidde. Dhugaa fakkeessitee jalqabde. Inni isa boodaa garuu sobaa kan guuteedha. Hojii seexanaa. Karaakterii seexanaa wanta argisiisu. Soba! Seexanni abbaa sobaati. Yes. Seexanni sobduudha. Kun dhugaa seexanni sobduudha. Seexanni sobduudha. Abbaa sobaati. Maqaa balleessuudhaan ulfina Waaqayyoodhaa kuffisuu yaalte. Hammeenya hojjechuudhaan akka nammeenya hojjetu gootee ulfina irraa kuffisuu barbaadde hin taanee fi amma garuu sobaanii yakkuu sobaan hadheessitee jechuudha. Namichi gaafa kana dhaga'u aaree fuudhee maal godhe? Mana hidhaa keessa buuse. Haleluuyaa Waaqayyo Yoseef wajjin jira achittis. Ameen. Waaqayyoonni gaafa obboloonni isaa yookaan ilmaan Yaaqoob warri kaan Yoseefin fuudhanii boollatti gatanii wajjin ture. Inni mana gabrummaa keessatti isaa wajjin ture. Hallelujah. Boolla mana hidhaa keessattis isaa wajjin jira. Haleluuyaa. Hallelujah. Boqonnaa 39 keessatti yoo ilaaltan ilaal lakkoofsa 31 kaasee Waaqayyo garuu Yoseef wajjin waan tureef gaarummaas isatti argisiise. Feebarii Waaqayyotu wajjiniin ture. Ameen. Namichi mana hidhaa eegus faara akka inni itti tolu hin godhee fedhama qaba Waaqayyo. Hallelujah. Waaqayyo wajjin jira jettis. Gaafa jira kottis akkuma tasilaa faara tolaadhaan asittis akka inni ilaalamu godhe maqaa Waaqayyo. Ameen. Achiiti eegduun mana hidhaa sunis namoota hidhamanii mana hidhaa sanaa keessa turan hundumaa eegumsa Yoseef jala hin galchee jedha maqaan Gooftaa eebbifamu. Waan achitti hojjetamuun ta'u hundumaas isatu hojjeta ture jedha. Yoo itti fuuftanii dubbistan amma dhumaatti boqonnaa 39 sana isa harkatti hin lakkoofne. Waan hundumaa kontroolii isaa jala gashe. Silas maal godhee ture baatu faara. Mana isaa keessatti waan hundumaa dabarsee harka isaatti kennee ture. Asittis waan hundumaa harka isaatti dabarsee kenne. Inni garuu ammoo hin amaname achittis maqaa Waaqayyoo galateeffamee haa ta'u. Amanamummaa. Haalli waan fakkaate haa fakkaatu. Haalli waan fakkaate haa ta'u. Amanamummaa. Waan barbaade yoo harka keenya keessa jiraate amanamummaa. Waan fedhe yoo harka keenya keessa gale amanamummaa nurraa barbaachisa. Waaqayyo amanamaa waan ta'eef nus amanamni isaa wajjin jiraachuutu nurra jira jechuudha. Maqaa Waaqayyoo galateeffamee haa ta'u. Ameen. Hubadhaa waggaa 17 ture fuudhanii sana godhanii gabrummaatti darbee mana hidhaa keessa ture. Abjuun Yoseef hin raawwatiin jira. Abjuu Yoseef hin hafee laata? Hin ilaalla hin hafu. Ameen. Haleluuyaa. Garuu bara dheeraa ta'eera ammammaatti. Gaaf tokko mana hidhaa keessa ituu jiru jedha Macaafa Qulqulluu. Waa'ee abjuu akka Yoseef practice godhu jalqabe Waaqayyo. Maal godhe mana hidhaa sana irratti amma akka itti gaafatamummaa argateera. Namoonni mana hidhaa sana keessa jiranii namni lama ta'anii abjuu walitti himatu jedha boqonnaa 40 keessatti. Inni tokko taa'ee abjuutti himataa, innis abjuu isaa kanatti himata. Abjuu abjootaniiru garuu waa'ee abjuu kanaan beekan.
abjuu taniiru garuu hiika abjuu kanaan beekan. Yoosef hin dhaga'e. Waa'ee abjuu isaanii gaafas ni gaafatu abjuu isaanii itti matan lamaanuu isaaniif abjuu isaanii hiike. Akka hiika abjuu sanaa Waaqayyo biraa argatetti lamaanuu isaaniitti hime. Irraa hin qabne achi hin qabne isa gaarii isa hamaas itti hime. Ameen. Isa tokkoof gaarii isa tokkoof hamaa ittuma hime. Amanamummaadhaatiin wanta Waaqayyo nutti mul'ise iyyuu haaleluyyaa namatti tolu. Akka Waaqayyo itti mul'isetti ati guyyaa sadii booda iddoo hojii keetiitti hin deebitaattiin jedhe. Namoonni kun lamaanuu mootii Fara'ooniif hojjetu turan. Inni tokko itti gaafatamaa warra dhugaatii, inni tokko itti gaafatamaa warra nyaata qopheessanii yookaan abidda shaniitii. Balleessanii lamaan isaanii lamanii mana hidhaa yeroo achitti abjuu kana argu. Isa kanaan isa itti gaafatamaa dhugaatii sanaan warra dhugaatii dhiyeessanii kanaan maal jedhaa? Abjuun kee kana guyyaa sadii booda maal taata? Hojii keetti hin deebitaati. Ati guyyaa sadii booda maal taata? Hin fannifamte si ajjeesu. Yoo sitti murtaa'aattiin jedhe. Guyyaan sadii hin darbe. Guyyaa sadii booda wanti inni jedhee akka inni abjuu sana hiiketti raawwatee jedha Macaafa Qulqulluun. Hubadhaa abjuu guyyaa sadii keessatti dhumu. Hubadhaa abjuu Yoosef garuu baroota lakkaa'aa jira. Amma tokko immediately raawwachuu danda'a. Kan tokko bara dheeraa lakkoofsisuu danda'a. Yeroon isaa kan eenyuuti? Kan Waaqayyooti. Yeroon isaa yeroo inni itti raawwatu, yeroo itti abjuun kee raawwatu, yeroo itti mul'ati kee raawwatu, yeroo itti abdiin sii kenname raawwatu kan Waaqayyooti. Yeroo isaatti garuu hin raawwata Waaqayyoon. Ameen. Yoosef yeroo kanatti waa'ee abjuu isaatii yaadachaa hin jiru. Akka inni irraanfate iddoo sila dubbisnetti gara booda ammas hin argina. Akka irraanfate achitti hin argina. Kanaaf waa'ee abjuu isaatii yaadatu inni abjuu namootaaf akka inni hiiku godhee Waaqayyo. Guyyaa sadii booda abjuun sun raawwate. Yoosef mana hidhaa. Yoosef boolla mana hidhaa sana keessa ta'a. For 2 more years. Isa booda. Waggaa lama booda immoo haaleluyyaa. Abjuun Yoosef hiikamuuf. Abjuun Yoosef iddoo ga'uuf. Haaleluyyaa. Mootii biyya lafaa. Mootii Fara'oon. Mootii Gibxi Fara'ooniif abjuu akka inni argu godhe Waaqayyo. Ameen. Abjuu arge. Abjuun sun abjuu yaada isaa raasu ture. Boqonnaa 41 keessatti yoo ilaaltan. Abjoote hin dammaqe. Deebi'ee rafe. Abjuu kan biraa abjoote hin dammaqe. Hin raafame. Yaada isaatu raafame. Laphee isaa garaa isaatu raafame. Abjuu isa raasu, abjuu isa wareersu, abjuu isa sodaachisu arge. Kanaati maal godhee namoota abjuu kana hiikan beektota walitti qabate. Namni tokko warra beektota warra ogeessota jedhan Gibxi keessaa namni tokko abjuu sana hiikuu hin dandeenye. Warri ayyaana hedatan hiikuu hin dandeenye. Hin jiru. Abjuun kun kan inni hiikamu nama tokkittiidhaan. Kan qophaa'etu jira abjuu kana hiikuuf. Ameen. Abjuu namni kun hiikuu danda'u eenyuyyuu ni hiiku. Waaqayyotu hojii isaa hojjechuu barbaada waan ta'eef. Parpasii Waaqayyooti waan ta'eef. Haaleluyyaa. Ameen. Inni beektonni inni bani beektota warri jedhaman hiikuu dadhabani. Kanaatiif ani yakkeera jedhe namichi mana hidhaatti abjuun hiikameef. Maaliif? Yoosef gaafa abjuu hiikee fi ati guyyaa sadii booda iddoo keetti hin deebitaa garuu gaafa deebitu na yaadadhu mooticha birootti gaafa dhiyaattu na yaadadhu jedhee ture. Namichi guyyaa sadii booda gaafa iddoo isaatti deebi'u waa'ee Yoosef iyyuu yaadanne. Waaqayyo garuu yaadata ture. Haaleluyyaa. Ani bade. Waa yaadadhee jedhe. Ibrichi dargaggeessi. Garbichi ajajju warra eegdotaa. Eewudha ajajju warra eegdotaa suni Paaxifaar jechuudha. Isa bitatee ture. Isa Yoosefin bitatee ture. Garbichi isaa tokko jira achi mana hidhaa keessatti kan abjuu hiiku.
Nuuf abjuu nuuf hiike akkuma inni abjuu keenya nutti himee hiikeetti ta'e wanti sunii jedheen. Yeroo waaqayyotu gahaa jira. Amen. Turning point. Turning point. Iddoo kanatti maal jedhee mootichi ariifachiisaa fida. Ariifachiisanii hallelujah. Amen. Wanti ta'aa ture reverse ta'utti ka'e. Boollatti darbatamaa inni ture. Amma boolla keessaa ariifannaa baasaa fida. Hallelujah. Maqaa waaqayyoon galateeffame haa ta'u. Amen. Ariifachiisanii mana hidhaa keessaa boolla mana hidhaa keessaa baasanii fidanii jedhe. Yosef eenyu wajjin jira? Waaqayyotu isaa wajjin jira. Amen. Qofaa isaa miti. Yes. Sila dubbanneerra argineerras. Waaqayyotu isaa wajjin jira. Kanaatiif abjuu kana kan hiiku eenyudha? Waaqayyo innis jedheera. Yosefis akkas jedhe miti? Waaqayyotu deebii nagaa siif ta'u kenna malee ana miti ittiin jedhe. Amen. Kan abjuu kana hiiku ana miti. Abjuusa si raase kana. Abjuusa si jeeqe kana. Abjuusa yaada kee jeeqe kana. Tiif kan nagaa ta'u. Hiikaa kan kennu waaqayyo. Amen. Hallelujah. Waaqayyo galateeffamee haa ta'u. Abjuun mootii kanaa maal ture? Hiikaasaa jechuudha. Yeroo inni hiiku maal ta'eedha? Waggoota 7 dhufan keessa maaltu ta'a? Quufatu ta'a. Bara quufaa bara 7tu isin fuuldura jira. Barri 7 kun barri quufaa 7 kun yeroo raawwatu immoo bara beelaa bara 7tu jira. Kana hiikaan isaatti jedhe. Waaqayyo hiikaa sana duwwaa hiikee dhiise miti. Hallelujah. Furmaata isatti kenneera. Amen. Gaa furmaati isaa maaliin? No one kan solutionii yookaan furmaata isa kan isaarra fooyya'u dhiyeessuu danda'e hin argamne. No one beektota isaanii keessa. Abjuu Yosef hiiku. Furmaata Yosef kennu. Beektonnii fi ogeessonni biyya Gibxii kennuu hin danda'an. Amen. Hallelujah. Warri ayyaana hidhatan, warri qaalluun, warri dabtaraan, warri xomqaayin hiikuu hin danda'an. Yes. Kennuu hin danda'an furmaata. Amen. Furmaati waaqayyo biraati. Amen. Hallelujah. Yes.